خنو أكنت دويت سربا ورا أفريقيا خنرت خنو كمار كتان كان لا مي أكنت وصالو جرتي كذا maybe سين أكنا ما هلا خيسة ترويتين سا نتارينه سنة ترجل خنو أكنت دويت سربا ورا أفريقيا خنرت خنو كمار كتان كان لا مي أكنت وصالو جرتي كذا maybe سين أكنا ما هلا خيسة ترويتين سا نتارينه orgo boloyenki haye mamme yakin jeti di famana godi amu marra wan kana nu dage khayi salam alaikum ji khawo intana wai dabi amza habibi wasiba sasa aitati arani qabaniti sati amza koy antok amza ani wallahi di famana goda bar ana are mi ra kaysan galle wan kana mal ana wadu me abdi khiya messenjeri ke barbadi beta messenjeri ke galle amza nage khafi intaletun intala hawasat intala gosat intala biyat intali biya guya isin gabbate engadda kasitte hudusi ol bafte no salp ifte salpanne san al jannet difara taatur ifa mana goda miti jontun gabbate arranta na gize isi wan kanan debiste nama kana hunda kana qalbi cabsite gurban kun asumarratti nama kum kudani hawasni isa asji hawasni isa jahalatu hawasni isa ku qame ega khalete ras jiddu isa wajiri bada ininu yaade bulle ji arranta wan kana hawasni kun amman tana mata isa ol qaba amman tana sheekotin teenye intala gurra qabde fidde gurba kana mata amman tana akka garan nu qabbana barbaade male an wan birati miti intala isa won barbaanne inninu amman tana way hamza oso taate way Hamza, salam alaikum. Hamza, mira kaisan galinati. Isilen tala dubarti ti obsa me abdi khiya. Akita no ko fan dubada. Isilen dubarti en dogongorte jirti. Wa rabbin jumale tan mina ma jemtahu. Jolle kana rabbu matu akana gode. Gafulle hasaw kaisatin senu. Gamato kolle hingorru. Akka haqati isanis oromoda amalle salechu muslima. warroota nurra beekamtii waa'ee diinaa qabantu jira. Miira keessa galchine dirqiin itti dhiinne hiiki jechuu osoo hin taane as gabbaa'ee sheekota hojii haasawee bootaani bannaa fi nama nu ol baasee akkasitti hamuu qabu haa godhu. Tani keenya hasraasi maal taatan hasraasi aniin kun yoo hasra aniin kun nama ajendaan itti taphatananii miti. Wabillahi alaikum waan nan qaata harka keessaa fudhee keessaa gale hinaasawina. Ayya galakka ya kawanti tena ayya amma tana qarshi kuma dibba sigalcha amma galakka ay takka sadeeni ni ha galakka ay qarshi kuma dibba amma sigalcha oso asira taawur sida sierga amma galakka ay ni ha sira dagebat asjala ji urti me diyo ha dage sutate ani boni hiqu ishira ishummanu ede sagale qabete bin ture yo lamu irrede bi hajet tantatan irrande bi ammo galu ka yero lama haji am to kun injirtu anemo ede hiqu ishiratu uno ishi orbasa jalattema yoqin mo sagale isin lagi fachis aske sabe malik jenna bayin hawasu makana rabu sibaka kastato hawasu makana tawasa dageesisi raga sifatu isiya mede wale dhiifama guddaa wajjin na dhaggeeffadha dhiifama guddaa obboleewwan kiyya qaalii warra ol beeknu warras keessa jirru annama amantaa miti garuu haqa tokko isinitti mun barbaadamaa hin yaaqi jiru beektu ijoollee namni kun wal jaallatuumi dhaabaami rakkoo maallaqaatiimi Hamza maallaqan galchiifoo barbaadde hin kenninaaf rakkoo maallaqaan gara isaatiin malee gara isiitiin jaalalaatu jira waan hin jedhu hin qaba dhaggeeffadhu maal jechuu barbaade beektaa bakka siin hin jiretti siin ta'uu lammaffaa ani immoo shakkii guddaan qaba silallee keessaan asitti maafa inni nama kumoo 11 birata asitti ijoolleen booda walitti yoo gara sanitti ammoo laala waan kana waan takasii afaan dubbadhe dhiifama naa godhe yoo gara sanitti xiqqishoo akkana girrigirrii goone karaa kanaa wanni buqqifnee waliin gallajaan nuu himaa firaankii ta'e sanirra ammoo karaan kanuma ammumarraa isin kana gara sanitti kana yoo ta'e hin dirqisiisinaa waan inni barbaadu goonee fi itti adeebi'uu barbaade tokkoffaa kun bultii isaati bultii isaa ammoo waan barbaade haa murteeffatu. Eshi amma wannoo goona kaa ayye warri gaafsira jirtanillee warri kana jala kana jirtanillee dhimma biyyaa tira dhimmi mudhii gadi isin cinqee nama kuma fura lama. Yeroo takka jarraan kallitti wasili. Afaan takka. Dhiifama waliin. Qoy afaanuma takka. Afaan takka. Afi wal ga'uu kee. Ayye jiddumaanus abboona wal galchame. Si wal jala deemtanii warri saayibaa kun wal affeertan malee ta'u deema bakka biraatti wal affeera. Sii kennaa carraa ebalu wal galchaa hin nama abbaa ofii fedhi galcha abbaa ofii fedha dhiisan.
mul'i gadi siyaachisee nama kuma 12 asitti wal ga'uu keessanii baay'ee galatooma ulfaadha kabajama rabbi isin haa kabaju ammallee rabbi isinitti haa mi'eessu daabbo amma tokko waan ani isinitti himanama achi qabaaf qaban qabne shayni kun yoo fedhe jaartii isaa araarfatu yoo fedhe haa dhiisu dhabatu yoo akkatti isa rakkise isa boochisa waan dhabeef isa tuffatte namittiin turu yoo jiraatan asli ani erga waan manguddoo ergadhe biyyarra waan manguddoo erga gigadhe malo ammase ani laanu namalle nattille un ko balchisna ani naafin taw ummata tu biran bolo araram ani sodaate amena fakena ani waada kesinitti ma wallahi yo orbasa ishi agefada anaka shanguliti titti namanatti tabatani mito ante be sinitti tabatan jiru ana mu jolle karara kara bar isi yo be normal ana biratti wallahi normal ra kon qabo ana afis ummata afis garu maaltu jira mato wanni beekamen jiru amma walii ku keessan kana irra butaara dubbini garu mootu nuti simbira dhaabbanna waan dandeenu simbira dhaabbanna lakki ani tabira fuudhutti jira isi wal jaalanne turre wal dhiifne yoo jettan ala wasaalan karaa qaxxita dirqa moran hordofaa jirurra kenne waan ittiin bultii teessanoo ifattan isinii guuru yoo mootu sagalee isin hidhage isaana murteeffatanu adda dhiikuudha karoora keenya gargaarsa agargaarsa qaatan ila anbar murteessee bara ani lamuu laal ani dheerti waan takka dubbatti ani nama murataadha hanga biruu yangan jala boo'ee ani osoo nama ishii tanarraa murataa qabaatu baadde nama sheekuma sanu shee Usmaanuma alima sayyaame wallahi soba moo dhugaadha naan jaadha shee Usmaan amman silkiitti dawala afaan isaatiin siif haasofsiisuun naan jedhu wallahi wabillaan barbaadun jeen sheekh kana dhageeffadha ani murtee taate kan beeka waa'ee ishiidhaa narraa dhiisaadha ani akka gannulle nama semiti afaan oromoon jiru naannoo kana biyya kana oromoon jirtu turjumaanillee afaan arabaatiin dandeejee waan Ijipti gaafan jiru yoo inni Ijiptitti galmeesse turjumaanillee araba naa qopheessanii turanii aniti haga ji'a takka rakkadhe beekaa supermarketii godhachuudhaaf shooppii godhachuuf ji'a takka baay'ee rakkatan ture garuu ani mana qabagaa hojjetachuun dandeessa kaati. Yeroo sanitti yeroo san haaree waan hin ta'eef isaan tun mana nuu kannanii barnoota nuu qannaa qopheessanii mana yaalaa isaan qopheessan waan hunda hanga ja'aanis akkuma kennu ture. Garuu mana kiyyaan gara maallaqa baankitti naa seena wanni naa kan masruufni kiyya baankii seenaa raashiin harka kiyyaanii bitadhee godhadha waan hin barbaade sii galee. Nama hundaaf garuu wanni addaan naaf adda godhu mootummaan nama si gargaaru si qopheessa hanga biyya barattu hanga afaan barattu asitti. Sirriidha sirrii. Akkasitti amma barri rakkoo ani barakka rakkootti jechaan jiru maaliif seete keessaa ulmi dhiiraa kun miila malee biyyan qabu jedhama beektaa. Saniif akkasii ulfaata ati dhiira yaa. Amma ani kallattii waanuma ta'e nyaadhu bilis nyaadhu bakka ni yaaddooftaa. Aran yaaddo ani sinjadin armeti. Dhagee waanuma foon isaanii foon karkarroo si fidanii nyaatin malee. Amma laal tokko isa laal tokko dhuguma bakka na kaas ta'e foontii. Karkarroo kana dheessigaa. Laala sitti foon rakkasaani foon maal akka ta'e hin beeku foon baay'ee rakkasaa sitti indooma sitti biyya kanatti nyaanni. Jarri foon qalame kun hin amanin garuu qurxummii nyaadhu rakkoo hin qabu halluu nafaa. Lukkuu. Bakka akkasii beektaa bakka keessattuu sarartan rakkadhe beektaa amma gisee deemte yeroo hundayyuu foon fayyadamu sitti bakka intaniin hin jiru bakka namanni isa mudumanni isa yooni bakka asin jedheetu manni. Amantaan kee kiristaana moo muslima? Ani amantaan kiyya kiristaana garuu warri wajjiniin baradhe asitti illee mucaa ijoollee lama wayii kanan beeku ijoollee islaamati. Hiriyoonni kiyya saayibaa ajaa'ibaa ijoollee islaama tan qaba baay'inaan ijoollee akkasii wajjinan oolan. Wajjin dhuftanii? Yaada jiru. Wajjin dhuftanii? Wajjin nuti asitti wal barre wajjin dhufne asitti wal barre asitti beeki namni gurraachumti gisee gartaa adeellamu Itoophiyaawii miti. Muslimaaf kiristaanii faamiliidha Itoophiyaatti rakkoo hin qabu. Ramaa rakkina qaba rakkoo hin qabu. Waan si hubachuudha waan si.
Boye amanta urkutu jira. Amma warri biyya kana amantaan isaaniillee ka ortodoksii illee jira ka beenxeellee jira. Hundinuu garuu isaan biratti haala foon kana qarqaroo kana lubbuurra jaalatan foon qarqaroo nyaachuu hedduu. Alan. Magala sani orang Masriti hola fira ekala. Okay. Acit yo hare bitin kaladde fidda yo ka cuma ini 1 kilo murasa bitadde do famale injuru nanu khanao. Fon makarkaru khaninga tajarre. Bakka kana bakka foon karkarroo kana bakka isa tu beektaa baay'ee ulfaata. Ani muus fayyadamu haga maatiin fayyadamu iyyuu bakka an ta'u waan ta'eef normaalii isa fayyadamaa jiru. Foon karkarroo nyaata gawwaata allee haram yammas. Haram ada isa keessattuu mucaan to'itu Umar jedhama. Mucaa wayii Umar jedhama hiriyaa kiyya Islaama. Isatu naan jedhaan baay'ee keessa gadi waan akkana kana dantaa sirriitti hin qabu. Isatu natti maafan nda'uuma ganii isaanii wal baradheeni waan akkana kana sirriitti dabaasee. Gowwaasi godha nyaata singaa. Tokkoffaa harama lammaffaa irratti immoo nama ajazzabanaan jedha. Saniifuu ani baay'isee bakka hin fayyadamu. Nanni isa iyyuu badumaa yoo nanni isa. Akkas firaagi. Reefu hawaasni nuufaa wallisuu jaanii kennu. San waan ta'eef normaalii bakka ani inumanni isa bakka anu badhiiseetu manni bakka isuma wajjin hin fayyadamnaa hin dhoome bakka tokko faa gallaa haala nu mijeessanii jennee faa yaadaa turre biyyoota amma siin jedhe kana beektee deemuu hin dandeechan nun jedhan amma fakkeenyaaf mana barumsaa amma gisee yeroo kilaasiin baay'ee hin jirre yeroon boqonnaan jira beektaa? Galatoomaa akkuma shanne gotan koppiliin kiteenka. Torbee lamaaf torbee lamaan kennu beektaa torbee lama bakka feete deemuu dandeessa. Feetu Jarmanii Itoophiyaa illee deemtee wacii keeti malee Itoophiyaa iyyuu deemtee deebi'uu dandeessa. Nda'uun Jarmanii fi Firaansi keessa tokko deemnee deebina ijoollee achitti beeknu dubbisnee maal jennetti yaadnee turre yeroo isaan boqonnaa nu kennanii. Yaa namni ka agatee beektee namuma akka keetii namuma bifa biyya tokkootiin gisee wal agartee asitti ilaala akka Itoophiyaa sanii miti beektaa zarranyinnatiin baay'een jiru keessattuu zarranyinnatiin kun uummatuma kun warra kaabaa kanaaf irraa dadhabne malee warri kun beektaa amma Afrikaanota amma warra hedduudha amma warra Gaanaa warra keessattuu warra Burkina Faso maal kana arga beektaa baay'ee tokko bakka si maradu baay'ee sitti dhiyaatu bakka hin boo'u fa'aa beektaa dhugaa bakka. Baay'ee miskiinata. Miskiina isaan bakka jechuun warruma bakka hin jiraatire Itoophiyaa keessatti warruma isaan biratti Afrikaa ta'uun kee waan guddaadha. Bakka you are from Africa sinjedhani yes ogaate once you go and back to that bakka black kana bakka katti amanan isaan black Africa bakka akkasitti yaadan isaan keenya bakka hin taane beektaa keessattuu abashoonni kun maa tokko bakka ifa manaa godhiti zaranyaallee miti zaranyaallee ta'uun barbaadu nama zaranyaa ta'e ta'uun kun hafu kana dhiisin kaasine ati baasiin jedhin taane bakka keessummaadhaati. Wanti ani siin jiru yoo jiraate tasgabbii obsi bakka guyyaa ni dafee siraa deema ammoo dafee siraa deema. Deeme sirriidha. Waggaa takkaaf ji'a 8 jechuun maatii 18 jechuun waggaa takkaaf ji'a 6 jechuudha. Amma siraadhuma ji'a 4 irraa futee jirta already waggaa takkaaf ji'a 2 siyaafaa jechuudha. Sirriidha tanumatu naafee. Kanaaf obsi obboleessu koo ni dabarti. Family irra kunuunfaa wallisuu jaan jettee. Akkas jedhu bee rafeen kee ka nara laaltanii sagalee gad qabeetuman suuta jedheetuma aguman beekurraa intinii jedha rakkoon qabu. Yoo namni rafees rakkoon jiru gad suutama jettaaf is okay. Suutuman jedha. Warri kunuunfaa wallisuu jettan jirtanii guys family. Okay, wallisiis familiin kunis ni fadhaa. Eshi sirba eenyu siniifaa ta'u naa jedhin sirba haacee wayyaa jedhin sirba haacee kanan jaalladha jireessa. Sirba indaalama si jedhama. Keessaa kaddas jeen wallis. Garuu ani si guutumaan guututti eessaa akka ati dhufte maal sin barree noormaalii Oromiyaa ta'uu kan kee amshuur dhibbanni batina namana Oromiyaa fataate muungaa. Yaa an Oromiyaa kutaan filadhu. Bakka anillee akkasuma. Yaa intala Booranaaf Bareentuuti. Booranaaf Bareentuu. Intala kutaa kudha takkaati. Garuu immoo dhaladhee argee bahaati. Okay. Bareeda bakka bareeda.
asumaan galatoomii siin jedha jarraar gaddeetoo si wajjin wal baruu kooti fuyi mee akkanan jedhaan qooyi. Arsii sirba Muktaar Usmaan tokko irra buusee fi haca simmoottan deebi'a. Tole. Gaayis warra jala jirtan hunduu yaa unoo kalchaadha. Yeroo biraa sirriitti qophaatan dhufaa gasanitti immoo waanuma qaburraan isinii gumaacha. Dhuftee boontuun arsii tayoo marayaadu anaa dhufu kootu oluma diyaaddu tama fayyaa qabuwee dhukkuba keenaadha arsoomni qorsooma jennaani tanaaf si barbaada callee mormatee tirraa tabuuntu takee jidduu rafeen bullee shaaggitu argee akkatti miidhagdu otoo sin gaafatin biyya keetu arsii ta'uu hima bifti keetu manni keessan gaaddisaa odaa jalaa'ee manni keessan gaaddisaa odaa jalaa'ee mina eegi shaggee arsii waliin gallaa manni keessan gaaddisaa odaa jalaa'ee manni keessan gaaddisaa odaa jalaa'ee mina eegi kalloo arsii waliin gallaa. Guys, yoo isinii tole follow na godhaadha. Kan biraa jettan isinii dabala. Guys, family follow. Yaada kenni. Namni dubbila maasa. Yaada kenni. Tu sagaleen kee bareetti akkamii fadhiisaa. Ayyee galatoomi. Sirba Haacayuu dandeesse nuu sirbii. Feetu sirba adii filadhee ni fayyu. Das fakkisee bakka. Anulleen quufee duraan eelaan na jira ture bakka. Uumaa rakkoo hin qabu. Fataan isin godha. Uumaa rakkoo hin qabu. Sirba Haacayee osoo hin danda'u iyyuu baaddee sirba Haacayee ni sooni. Garuu na of qachitu yaa komentiin nama jabeessaa komentii abdii akkana kan isaanii barbaada. Siif jiraadhee du'uun koo egaa waan hin oolle gaarii fammeenya keeni walii isaanii wallaale anaan na qabattee maafanaan na miita beektaa hana fi anatu silaa jiruu kee jiraata anaan na qabattee maafanaan na miita beektaa hanatu silaa jiruu kee jiraata siif jiraadhee du'uun koo egaa waan hin oolle gaarii fammeenya keeni walii isaanii wallaale anaan na qabattee maafanaan na miita beektaa hana fi hanatu silaa jiruu kee jiraata anaan na qabattee maafanaan na miita beektaa hanatu silaa jiruu kee jiraata gaarummaa.